Video kana keessatti suuraa namootaa akkaataa itti qindeessuu dandeessaniin isin barsiisa. Fuula suuraa nama tokkoo fuutanii fuula suuraa isa nama biraa irratti galchuudhaan iddoo wal jijjiiruu nama tokko fuutanii nama biraa fakkeessuun akkamitti akka danda'amuun isinitti agarsiisa. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya waan kana hojjechuudhaaf appilikeeshinoota lamatu nu barbaachisa. Barnoota kana kan isiniif qabadhee dhufe ani shimeedha. Shimeewwan namoonni chaanaalii kiyyaa faaraa taatan subscribe godhaa. Namoonni video ilaaltan immoo please like gochuun irraanfatina. Egaa kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya barnoonni keenya jalqabuu isaatiin dura jechuudha. Namni kamiyyuu suuraa nama tokkoo fudhatee suuraa nama biroo irratti qindeessuu ni danda'a. Kanaafuyyuu gocha kanaan itti gaafatamummaa kan fudhatu isinuma ta'a jechuudha. Viidiyoon keenya jalqabeera garasumatti isin dabarsa. jalqaba irratti applicationii photo room jedhamu kanatu isin barbaachisa. Applicationii PixArt jedhamutu isin barbaachisa. Kanneen lamaanuu download godhadhaa. Photo room irraa jalqabna. Photo roomii keessa yeroo seentan haala kanaa isinii banaa iddoo tana tuqaa. Photo roomiin hojjechuudhaaf intarneetii barbaada waan ta'eef intarneetiin dirqama isin barbaachisa. Daataa ta'e Wi-Fi ta'e jechuudha. Okay, jalqaba irratti suuraa obbo Jawaar Mohammad fudhannaa. Wanti photo roomii fayyadamnuuf backgroundiin akka irraa nu baduu fi duubni isaa akka irraa nu baduu fi photo roomiin backgroundii duubaa irraa nu balleessa jechuudha. Salphumatti kunoo amma balleessa jira. Kanaafuu iddoo tanarra gadi tuqaatii quba keessanii akkana godhaati. San booda akkanatti gadi harkisaa. Akkanatti gadi harkisaati. Duuba isaa qullaa godhaa. Amma obbo Jawaar Mohammad malee girgiddaan duuban jiru wanti duuban jiru sun homtuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu save godhadhaa. Save to gallery jedhaan itti aansati. Amma kan hojii photo roomiin hojjetu xumuree jira. Hojiin isaa hanganuma jechuudha. Suuraan obbo Jawaar Mohammad kun kan background hin qabne kun nu galee jira gaalaarii keenya keessa. Kanatti aansee PixArt bira dhaqna. PixArt yeroo bantan kunoo haala kanaa isinii bana. Iddoo tana tuqaa. PixArt nu hojjechuudhaaf intarneetii hin barbaaddu. Kanatti aansee suuraa barbaadnu san bira dhaqna. Suuraa Dr. Abiy Ahmed kan hin qopheesse iddoo wal jijjiiruudhaaf jechuudha. Wanta kana yoo isinitti dhufe tana tuqaa. Itti deebi'aatii suuricha filadhaa. Kunoo suuraa kanarratti suuraa muummicha ministeera Itoophiyaa irratti fuula kabajamoo obbo Jawaar Mohammad galchuufan deeme jechuudha. Kunoo suuraa kanarratti akkamitti akkan galchu amma na daawwadhaa. Garana akkanatti darbuudhaan opshiniiwwan jalaa kana jechuudha. Add photo kan jettu filadhaa. Add photo kan jettu kana erga filattanii booda kunoo suuraa background hin qabne jechuudha. Kunoo kun background qaba originalicha jechuudha. Kana kan inni irraa balleesse isa filadhaa. San booda add jedhaanii asitti. Amma obbo Jawaar Mohammad asitti nu dhufanii jiru. Ergaa haala kanaan filattanii booda kana keessa akkana dhuftanii cut out kan jettu tana filadhaa. Sana booda face kan jettu filadhaa. Fuula qofa akka irraa isiniif murtuuf ammallee kana dhiiste fuula isaanii qofa akka addatti nu baastuuf jechuudha. Fuula obbo Jawaar Mohammad fuula obbo muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti galchuu barbaanne jechuudha. Kana booda fuula isaanii kana haala kanaan jechuudha. Tana restore kan jettu tana filattanii akkanatti uwwistu jechuudha. Akkanatti uwwistanii jechuudha. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa haala kanaan uwwistu. Guutuu isaanii uwwistu duuba kan hin qabu jechuudha. Irraa balleessinee dhufne jechuudha. Photo roomii keessatti balleessinee dhufne nu rakkistu jechuudha. Erase kan jettu tana tuqne immoo yoo akkana wanni biraa itti nu jalaa seeni kunoo akkanatti yoo wanni biraa itti seeni isa tana sirreessine jechuudha. Erase kan jettu tana tuqne jechuudha. Kabajamtoota amma akkamitti akka ajaa'ibaatti akkaataa itti walitti galchinu isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Anuma wajjin ta'a. Isiniif galaa jira wanti naan hojjedhu jedheetiin abdadha. Gahaadha. Waan kana gubbaa sirriitti dibuu hin dagatina. Naannoo ijaa, naannoo afaanii, naannoo funyaanii kanneen haphachuu danda'a. Sirriitti dibuu hin dagatina. San booda kunoo fuula addatti baafannee jirra. Amma save goona. Save. Amma kunoo fuulli obbo Jawaar Mohammad addatti nu ba'ee jira. Fuula qofa jechuudha. Amma fuunee muummicha ministeeraa irratti osoo hin galchin dura jechuudha. Bakka tana jechuudha. Kunoo tana xiqqoo haphisaa. Maaliif fuulli jalaan jiru gurri walitti galu ijji walitti galu laallanna jechuudha. Amma jalaan suuraan biraa nutti mul'achaa jira. Akkuma argitan kunoo sirriitti ilaaluudhaaf tana hir'isaa deemtu. Jalaan kan nutti mul'atu kana irratti galchina jechuudha. Kunoo haala kanaan galchina. Okay. Saayiziin itti galu sirriitti ilaala. Amma kunoo kabajamoo obbo Jawaar Mohammad nuuf galanii jiru jechuudha iddoo irratti.
kunoo haala kanaan galchinee jirra. Yoo xiqqeessuu barbaadan illee xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. Garuu akka kan jalaa uwwisuuf xiqqoo kan gubbaa xiqqoo ishee xiqqooma jechuudha. Osoo hin baay'atiin saayizii qaama kanaatiin ilaaltanii akka walitti galuu danda'utti jechuudha. Okay. Okay, haala kanaan galchitu kunoo suuraan namaa akkanatti walitti galachuudha. Amma galcheetiin jira, xumureetiin jira. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya kalarii isaa sirreessuu yoo barbaadan tana qofa jechuudha. Xiqqoo diimessuu yoo barbaadan harki muummicha ministeeraa ni diimata waan ta'eef jechuudha. Kunoo kalariiwwan as keessa seentanii kunoo as adjustis kan jettu tana keessa seentanii kunoo as kalariiwwan gara garaatu jira. As fakkeenyaaf as dhufee temperature jechuu barbaaddeetiin natti fakkaata. Kunoo haala kanaan ni diimessitu walitti galchitu jechuudha. Kabajamtoota raayit gootu tana booda ammas itti deebitanii asuma tuqxu. Kana booda save jettuuni save to gallery ta'ee jira. Amma gallery keenya keessa yoo seenne ilaalle suuraawwan akkamii arganna. Kunoo obbo Jawaar Mohaammed asirratti galanii jiru. Originaalichi kan muummicha ministeera Itoophiyaa kunoo isa kana ture. Isa kana haala kanaan qindeessuu dandeenye jirra jechuudha. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa dandeettii qabdan waan barattan waan gaariidhaaf oolchaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinuuf hangasii baay'een isin yaada jechuudha. Nagaanaaf ta'a. Baay'ee.